namoota afan fakkeenya akka hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii biraa keessa jiran akka jarri of eeggatanuuf akkasumas akka jarri ummata Oromoo kanaaf of kennanii amma wareegamaatti deemanuuf gurbaa Nagaasaa gadi fageessinee irraa dubbanna shirnaa godha. Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii biraa keessa jiran akka jarri of eeggatanuuf kun yeroo saaltu akka jarri ummata Oromoo kanaaf maali bona matti sheerii nu godha aasaa babbareeddu siin aasaa fanarra aasaa mimmiyooftu taappitaappii miti taappitaappiin eessa jira sirra taappitaappiin jira caaltu taappitaappiin hin jiru yaaduma babbareedduu sii waliif kenninaa carraan tolee jira carraa miidiyaati. Yeroon kun yeroo social media irratti ergaa walii dabarsanii
burjaajii jalaas walambisanu akkasumas diinas immoo abdii murachiisanu kanaafi namni tokko kennama aasaa kenname tokko loluu kenname akkasumas tokko ololuu kenname egaa waa hundaafuu yeroo ammaa kanatti waan qabnuun dhalli Oromoo walitti gadi baanee walii gumaachuu qabna lola irrattis aasaa irrattis ergaa walii dabarsuu irrattis kan namaa qofa dhaggeeffachuun nurraan eegamu xumurree jirra nama dhaggeeffachuu xumurree jirra waan keenya namarka kennee namarkaa kutaadhaan malaagaadhaan yookaan fallaanaan namarkaa eeggachuu dhiifnee jirra bubbulee erga waan kana dhiifne isii kana walii ibsaa deemna ayyee isa kara deemaanu kennaa jira eeka isa kara deemaanu kennaa jira bar nuti sin kennina ibsa miti qoosaadhaafi ergaa walii dabarsinaadhaaf egaa yeroo dheeraan qabu namoonni jala jirtanuu sheer naa godha ergaa oromummaa walii dabarsina gara viidiyootiin ergaa dabarfataan ture laayiviidhaanis dabarfataan jira yeroo dheeraadhaaf gura jedhan ture waan ta'eedhaafi dhimma kaleessa gurbaan ilmi nagaasaa marzii ummata Oromoo keessatti facaase yookaan immoo facaasuudhaaf yaale wal qabsiiseen arra Oromoodhaaf ergaa dabarsuudhaafanii dhufe ilmi nagaasaa yeroo dheeraadhaafi tariiti ni qajeela tariiti jaarraa kana keessatti gahee isaa baatee Oromiyaa bilisoomtee fi Oromoo bilisoomee fi Oromiyaa wala boomte ummata keenya agarsiisa jenneeyyi kaleessa kabajaan jaalsanyii jechaanii turre sanayyi arra gurbaa ilma nagaasaa jedhee waameen irraa dubbadha akkasumas namoota afan fakkeenya akka hoggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii biraa keessa jiran akka jarri of eeggatanuuf akkasumas akka jarri ummata Oromoo kanaaf of kennanii amma wareegamaatti deemanuuf gurbaa nagaasaa gadi fageessine irraa dubbanna shirnaa godha gurbaa ilma nagaasaa sanyi kaleessa jaal sanyii ture arra gurbaa ilma nagaasaa jedheen irraa dubbadha kanaaf ergaas marroo dirribaatiifis nin qaba sheeriidhuma nuu godha sheer akas leencoo lataa bara 1991 waraana bilisummaa Oromoo 30 haga 40 mooraatti naqee ficcisiisee arra harka mirgaa impaayera Itoophiyaa ta'eetiyyi umurii isaa guutuu ilmaan Oromootiin daldalee jiraataa jira arra jechuudha boqonnaa gaarii dhiiga ilmaan Oromootiin jiila qabna tokko quba qabaadha Daawud Ibsaa Kamaal Galchoo Araarsoo Biqilaa ummata Oromoon bilisoomse jettee dirree Oromiyaa irraa gara gammoojjii Ektiraatti baqattee achitti aarsaa gurguddaa ummata keenya kaffalchiisaa turte jiila qabna jararra arra 2018 aarsaa hin barbaachifne Oromoof Oromiyaaf jecha biyya keessa teenyee kaffallee gurbaan darreen Jawwaaree jedhamtu Minisootaa teesse karaa nu cufsiiste mataa gogaa akka nuti aadamnu nu goote akka nuti ajjeefamnu goote 2018 harkaan miila nu hiite warra kaleessa nu fannisaa turee fi warra kaleessa mataa gogaa nu aadaa ture harkaan miila nu hiiteetti nu kennite ergasiin itti nu kennite aniin kun magaalaa Jimmaatti si'a 7 hidhame ituu iyyinu osoo Jawwaar dubbiin akkas miti jennuuni yuunivarsiitii Jimmaa keessa teesse baatirii barbaadadhu naan jette yuunivarsiitii Jimmaa keessatti akkamitti akka gaafa sana yuunivarsiitii Jimmaatti Jawwaaree waamne anaafi warra gaafa sana bira jiru akka ragaatti abbaa bokkuu nama jedhamu Shee'aawwii Sheenayim nama jedhamu abbaa gadaa abbaa garaan jedhaanii akka Jimmaatti beekadhu
barreessaa abbootii gadaa akka godina Jimmaatti gaafa sana namni ture barsiisaa yuunivarsiitii Kaamil jedhama barreessaa abbaa gadaati. Jara kanatuyyuu haala kamitti akka Jawwaar gaafa sana Jimmatti simatamtuudhaaf haala mijeessanii maal goote aarsaa hin barbaachifne arra ummanni Oromoo kaffalaa jiru kana akka kaffalamuudhaaf karaa namni saaqe warra Oromoodhaaf qabsoofna jedhu jiila qabna kanarraa jechuu barbaadeeti. Egaa 2018 sana sheerii naa godha. Marroo Dirribaa lakki hin bilisoomne bosona Oromiyaan bilisa baasa. Qeeransa leenca daljeessan bilisa baasa jedhee qawwee isaa qabate tokkicha isaa tafe. Isatu lafaa kaasee qabsoo akka inni baraaramu godhe. Arra qaamni tokko marroodhaan hin hogganamu abbaan jettu jiraannaan. Gammeen ittaanaa marroo taateyyuu haga inni Itoophiyaa wajjiniin taa'ee dirdirii keessan seeninitti. Haga inni walabummaa Oromiyaan sharafinitti. Haga inni mootummaa Itoophiyaa kanaaf daandii saaqee ummata Oromoo Itoophiyaatti kenninitti qaamni tokko marrootti quba qabdee tarkaanfii akka inni irratti fudhatamu ni gaafanna irrattis ni fudhachiifna abbaa fedhe maan taane isii kana jala sararree walitti maadeemuun baay'ee barbaachisaadha. Qolarraa saayine dhimmi waraana laallata wanni jedhu hin jiru. Aarsaa kan kaffalaa jiru waraana bilisummaa Oromoo caalatti haadha Oromooti. Daa'ima wala deemtuu Oromooti. Dargaggeessa Oromooti. Jaarsa Oromooti. Mana Oromootitti gubataa jira. Sanyii nagaas akka giddu galaatti waggaa jaan kana shanan kana hogganaa taatee fakkeessitee ummataan simbilisoomseetteetti. Arra waraaji jetteetti akkuma Jawwaaree. Waraajummaan simmoo isiin baasu. Carraa Jawwaareen argattu sanyii nagaasaa. Sittan himaa dhaggeeffadhu. Abbaan feete waliif sheer godhi. Sanyii nagaasaa kana booda carraan argattu. Carraa goollicha dheengee argachuun gonkan danda'amu. Mataasii facaasuudha. Waa takka wanni wal kadhatamu hin jiru. Ummanni Oromoo bara dhufaa darbaa aarsaa kaffalee xumurarra ga'ee hoggantootaan wanni inni nyaatamuuf hin jiru. Hoggansi sun mataa dhaamee lafarraa balleeffamuudha. Qabsoon kan ummataati. Ummatichi riphee eeggataa jira. Hoggana godhatee of fuulduratti ilaale malee ni kabaje malee siin gurgurama sittiin fakkaatiin qabsoon. Ituu qabsoo Oromoo gurguranii hafuuti Jawwaareetu qabsoo ummata Oromoo gurgurate afa. Isiinuu carraa Oromiyaa keessa jiraachuu dhabdetu lubbuun jirtu. Gara fuulduraatti jiraachuudhaaf hin teessu. Eenyuufuu araarama hin qabnu. Qaama simbilisoomsa jedhee ummata Oromoo aarsaa kaffalchiisee erga ummanni aarsaa kaffalee ka'e deebisee diinatti yookaa galu yookaa ummata diinatti kennu jedhe amma booda hin jiru mataa haadha si facaamna. Sanyii dhiisi. Ilma goobanaa dhiisi. Marroo Dirribaa carraan ni qabu waa lama qofetteedha. Jala sararee sitti hima. Carraa Marroo Dirribaa qabu carraan lama qofetteedha. Tokko wareegamu. Lama Oromoo walaba taatee ummata isaa agarsiisu. Innummaan mataansa. Marroo dhumti mataansa carraa kana lamman qofettee qabaa beekadhaa ummata Oromoo. Jala sarareen isinitti hima. Ummanni ummata nuffeedha. Ummata Itoophiyaa jibbeedha. Ummata Itoophiyaa walitti araaramuu jibbeedha. Ummata hoggantoonni galee jedhu jibbeedha. Bakka jirutti ummata tarkaanfii haadha kee irratti fudhata. Marrootuyyuu sanyii ajjeesa sitti hin fakkaatin. Marrootuyyuu qaama qabsoo keessaa ganee yookaan ummata burjaajessi ajjeesa sitti hin fakkaatin. Tokko qaama qabsoo keessaa deebite kan ajjeesu irbu. Lama kana booda nu hawaasatu ajjeesa. Akka booyyeetti si duuka buunee haadha kee waraanna. Giddu gala sii jirtus, kibba sii jirtus, dhiya sii jirtus qaamni tokko kana booda hoggana tokko jalatti tole marabbaa jettee hin deemtu taanaan ummata akka booyyeetti akka saree maraatteetti akkasii waraantu goona. Si waraansifna. Warri qajeelfamaa warra dulloota biyyalaa jaartii saamiyaa jedhamtu. Shakartuu gurbaa jambaruu jedhamtu. Akkasuma warra qabsoo kaleessa quucarsaa turtirraa ergama fudhatte maallaqaan ummata burjaajessuu barbaaddu bakka jirtutti akka booyyeetti haadha kee waraansifna. Jala sararree sitti himna. Obbitiyoo bari qaama keenya keessaa kan obbitiyoo taate jiran hin jibbineem.
ergama diinaa bakkaan hin gahin jenneen oppidiyoodhaan malee dhiigummaa siin jibbine bara. Itoophiyaa jalatti nun sakaalin jenneen. Oppidiyoodhaa achimmoo adda bilisummaa Oromoo sii jettutu uummata Oromoo aarsaa kaffalchiisaa jira. Oppidiyoon diinarraa damoosa nyaattee akka barbaaddetti ilmoo sii barsiifattee waan barbaadde godhatteeyyi uummata Oromoo gabroomsite. Ati immoo isiin adda bilisummaa maqaa dhaattee uummata gowwoomsitu. Uummata maallaqarraa fuudhaa. Qabsoo Oromoo laamshessaa. Yeroo uummanni Oromoo bilisoome jedhe deebitee gurguraa. Arra warra adda bilisummaa Oromoo jedhamtu. Kaleessa Leencoo Lataa ture. Galaasaa Dilboo ture. Araarsaa Biqiloo ture. Daawud Ibsaa ture. Eessa jirti arra? Namni oppidiyoo caalatti arra uummata Oromoo aarsaa kaffalchiisaa jiru warra kaleessa an adda bilisummaa Oromooti jette hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessa Araarsaa Mardaasaa waraana bilisummaa Oromootiin dheengadda maal jette? Ijoolleen qabsoodhaaf bosona dhaqan osoo hin taane jireenya qaalee jennaani jette. Marziin ummata warra maqaa qabsootiin ummata Oromoo maallaqa saamaa aarsaa kaffalchiisaa xumura irratti immoo qabsoo Oromoo gurgurtee diinatti galtu. Umuriilleen dheerattu. Jireenya gaariilleen hin argattu. Maseentuu duwwaa ilmootti yaara galfiin qabdu. Sabatti yaara galfiin qabdu. Ummata kana bilisummaa inni bira ga'ee jedhe namni immoo afaan qabee diinatti kennu si ta'ee argame. Kanaaf arra sanyii Nagaasaa irra deebi'anis ni hima. Sanyii Nagaasaa hatattamaan lubbuun sanyii Nagaasaa lubbuu Hacaaluutii gadi miti. Olii miti. Lubbuu Amaanu'eelen Dimmuutii miti. Lubbuu haadha Oromoo Shaggar keessatti bakka tokkotti rashanamte Wallagga keessatti rashanamteetii olii miti. Sanyii Nagaas saatii ammaarraa kaaftee waraanni bilisummaa Oromoo dhuguma waraana bilisummaa Oromoo yoo taate mataa haadha sii keessan facaaftu taanaan hin sobda hundi haadha keetii akka booyyeetti akka ati waraanamtu si goona uummata Oromootiin. Nutti taphattu kana booddee abadan qabsoon harka sanyii Nagaasis hin jirtu. Harka Marroos hin jirtu. Harka eenyuyyuu hin jirtu. Garuu Marroo Dirribaa hogganaadha. Hoggana bilchaataadha. Hoggana amma yawwanaatti waan jedhe bakka jedhe irraa hin sharamneedha. Lola keessatti si agarsiise. Karaa nagaa jedhamu dhaqee si agarsiise. Akkuma jedhe aarsaan sii kaffala jedhe si agarsiise. Abiyooti Marroo dadhabnaan. Shirri diinaa Marroo dadhabnaan. Shirri diroonii Marroo dadhabnaan. Sanyii Nagaasii Marroo galaafachuu barbaadda waan ta'eef abadan mataa haadha keetisuma facaamna. Marrootti miti kan isin dhaabattanii jirtan. Marrootti osoo hin taane uummata Oromootti dhaabattanii jirtu biyya keessaa biyya laati. Marrootuyyuu waan uummanni Oromoo barbaade bakkaan ga'uudhaaf muratee ka'e. Akkas isaan malees qabsoon Oromoo galman geessu. Liqinsi. Qaamni tokko dura dhaabbatte taanaan Marroo dura dhaabbatte osoo hin taane ummata Oromoo dura dhaabbataa jirta. Irbuu Shinniigaa dura dhaabbataa jirta. Warra Shinniigaatti lagaaf gandaan amantiin wareegamnu jedhe sana dura dhaabbataa jirta. Akkas eenyu haadha keetii maan taane sababni isaa ragaadhaan wajjiniin walitti himna. Mee maalirraa dhabdeetiyyi xiqqaan kee guddaan kee maqaa waraana bilisummaa Oromoo qabatte maqaa hoggansaa qabatte sanyiis taate jireenya rabbummaas taate maal abbaa keetii Marroorraa dhabdeeti Marrootti kanatti dubbii hirkisuu barbaadde. Marrootu dhiiga dhangalaasaa jira jette. Mee booruun caasaa jalaa ba'ee sagaagalummaa irratti hanna irratti waraanni mootummaa kutaa waraanaa ajjeesuun soba jettaa gadi baate. Soba ni jetta. Akka waan booruu Marroon ajjeesee gochuu maa barbaadde. Ergama diinaa fudhate. Ergama saamiyaa biyya laatii maallaqaa fudhate guruuppii Imoo jaaree maallaqnitti ergamee jennaan. Caasaa jalaa ba'ee ituu sagaagalummaa walii gadi fiigu in ajjeefamne booruun. Sobaa kun si keessa jirraa bar. Sobaa kun Marrootti hirkisuun maaliif barbaachise? Maaliif Marrootti hirkisuun barbaachise? Haaya tokkichoo gadaa na caalattaan ta'a. Aanaa kooti wajjin nyaanne wajjin dhunne konyaa shanan gibee keessa ture. Namni konyaa shanan gibee keessaa baasee lixatti erge. Jambaruu miti kan ajjeechisiise tokkichoo gadaa. Fiigoon immoo hannummaa sagaagalummaa booruun bakkaan gaa jettee waraana bilisummaa Oromoo hin ajjeefne fannifamuu sanyiin atis akka fiigootti yoo ati hin fannifamne
yoo ati fannifamne qabsoon Oromoo kijiba maal abbaa keetii Oromootti taphachuu barbaadde waggaa ja'a uummanni Oromoo manni irratti gubate waggaa ja'a haati Oromoo ajjeefamte rashanamte waggaa ja'an kana ilmaan Oromoo bofa godhamee mataa rukutame waraabessi nyaachifame sareen reeffa nyaatte arra gadi baatee ati marroota kana godhe jetta marmaree haadha kee lafarraa balleessu qoshaashaa waraabetti gaafa ati akka dhiiraatti hidhatte akka dhiiraatti si faarsina gaafa ati gadi baatee dubartii taate dubartiidhaan hoogganamtu sagaagaltootaan hoogganamtu akkuma fiippirraa dubbannutti sirraa dubbanna akkasii bar dhugaa barbaanna haqa barbaanna ilma namaatii miti bar gandummaan hin deemnu bar warra dhugaa barbaadu warra bilisummaa Oromoo gadi ordee dhaabuudhaaf kutatee ka'eedha warra Oromiyaan biyya Itoophiyaa wajjin jiraatu jedheedha qabsoo kana duuba kan jiru amma kaleessa viidiyoo keessatti waa dubbadheen ture ummanni Oromoo riphee jira ripha kanarraa immoo wal ka'uudhaaf tokko lama sadi ripha kana keessaa gaafa ka'e suma mataa haadha keetiidha si'ii simbilisoomsa jedhee ummata aarsaa kaffalchiise deebi'ee xumurarratti gadi ba'ee of keessaa akka gingilchaa gadi naqu kanayyi mataa haadha kee sirraa kunna nyaaba qabsoo keessa sirraa kutamallee hin jiru kana booda dhiibamni hin jiru dhiibamni tokko hin jiru eenyuufuu dhiibamni tokko hin jiru lubbuu kumaaf kitilatitti ba'e bar qabsoo kanatti abbaa qabsoo seete hogganaadhaa siin jenne hoggansa kee jaallanne gaafati tokko taatu gaafati wal dhaggeeffattu gaafati waliin deemtu gaafati simbilisoomsa jettu gaafati immoo addeebitee akka qottoo of jala gasa'u jammartu gadi baaneeyyi karaa duraa si dabsina ummata Oromooti walii miti barati waraana bilisummaa Oromoo yeroo jennu yeroo jaallannu yeroo si faarsinu hoggana waraana bilisummaa Oromoo jennee yeroo si faarsinu harka kee keessa jirra akka barbaaddettiyyi ganaa kee keessa nu keettee walii gadi nu fuutee deemta sitti hin fakkaatin lakki nuti sii oli nuti mootummaadhaayis oli siinuu qabsaa jiruufis oli akka nuti jennetti akka nuti barbaannetti deemta nuti Oromoon jaallatte jibbite amma feete yoo wal ijaarte marroorratti duulte ummanni Oromoo beekaa wallaalaan hoggansa marrootiin masakamee jira akkanatti siif taati hoggansa marrootiin masakamee jira qaamni marroo dura dhaabbatte addaan dhagaatti buute nassiin jedhe qaamni marroodhaan hin hogganamne ofii fallayyaan baane keessa of keesse abbaa feete maan taane yoo feete hayyuu feete ta'e forofee sala feete ta'e qaama marroon naaf ta'a jedhee biyya laatti keetes qaamni mormitu ofiin addaan dhagaatti haati kee buute anamma sirra deebiinsiima waaqeffannaa nama tokkootiif miti waraanni tokko lolli tokko hoggana bilchaataadhaan tolti sabni gabroome tokko nama tokkoon bilisoomti hoggana bilchaataadhaan bilisoomti dhugaan jiru kanuma kaleessa akkanatti ture arras kanumatta yeroo hunda Oromoo kan bilisummaa dhowwee baay'ina keenyaan hoggana baay'ee barbaanna inni dhiyaa hoggana mataa isaa barbaada inni baa hoggana mataa isaa barbaada inni giddu galaa hoggana mataa isaa barbaada gaafa hoggana mataatiin deemame diinni maal beeka hoggansa isa giddu galaa yoo dadhabe hoggansa isa ba'aa bita hoggansa isa ba'aa yoo bituu dadhabe hoggansa isa kaabaa bita isa kaabaa yoo bituu dadhabe isa giddu galaa bita inni kun nu miidhee darbe waan ta'eef nu facaase waan ta'eef hoggansa marroo namni fudhadhu jette adda haadha keeti keessa si dhaasisa atis maallaqaan iji qabsoo bilaasha godhaa jirtaami sittimne dhossinee miti mallee miti dhiisisiin jenne yoo dhiisuu didde nuti maallaqa kachi goonee baafne mataa haadha keetti dhaasine duuriyyee si ajjeechisiisa abuu maahir duuriyyee si ajjeechisiisa wannati marroo komattuuf hin jiru namni marroon hin hogganamne maallaqaan duuriyyee si ajjeechisiisa akkanatti siif taati yoo kaattiin bulu gaafa marroon Itoophiyaa fudhatee jette ragaadhaa wajjiniin gadi ba'i gaafa marroon qabsoo sabaa sharafeera jette ragaadhaan gadi nuu baasi kanaa achi qaama diinni dadhabee adduuniyaan wajjiniin teessee dhugaasaa baaste
sagalee ummata bal'aa kan addunyaa dhageessise arra ummata walabummaa gonfachiisuu jala ga'etti diinni sada damnaanati maqaa firaatiin keessa teessee munaaqa kee jammarte. Jireenya rabbummaa maalaa sedeen gadda. Ati immoo hoggana tokko ta'a maalaa sobte kaleessa buffee waraabettiidha. Mee saamiyaan bakka sii buutee sii ilaallaka. Mee ashaa goobanaa bakka sii buutee ilaallaka sanyii nagaasaa. Yoo barbaachisaa ta'e waraana achi keessatti shiftoota ijaarratte sana tokko tokkoon haala sii mataadhaan makalaakiyaa dandeenye si dadhabne sitti fakkaate. Raayyaa irrisa biyyaa dandeenye waraana wal makaa dandeenye si dadhabne. Yoo lafti giddu galaa keenya kan jettu taate. Keessaa haala kee ariina yoo barbaachisaa ta'e. Mililikuu si ari'ee bar. Mililikuu si ari'ee. Lafti keenya lafti tufaamunaa nuyi fit keenya bar. Yoo akkanatti immoo deebita ta'e. Akkanatti haasofna taanaanis waggaa dhibbaan kana Finfinneedhaaf aarsaa kaffalaa jirra guutuu Oromiyaa keessatti. Jimmaaf aarsaa kaffalaan jirru. Arargee Dirriduwaaf aarsaa kaffalaan jirru. Yoo dhugaatitti himna ta'e. Yoo isatti munaaqxee waraanni Wallaggaana keessaa ba'u jettee albaa turte kan ta'u ta'e immoo Matakkalirra, Mooyaaleerra, Hararirra, Walloorra Finfinneedhaaf jecha wareegamaa turre bar. Finfinneedhaaf biyya alaatiif biyya keessaa hiriira ba'aa turre. Galabaa of keessaa yaasuu hin dandeenye arranatu si keessaa yaasa. Qoshaashaa waraabetti. Qoshaashaa waraabettiidha. Diinaa walitti qabnee haadha kee lafa keenya irraa ladhabama si goone. Oromoo miliyoonni 10 bilisoomtu. Miliyoonni 10 bilisoomtu. Qoshaasha goobanoota. Waan isin godhaa jirtan argaa jirraa bar. Hin dhiibne gadi dhidhiibbanne. Lakkiyaa buluu jenne malee. Waan isin godhaa jirtan qabsoo kana laamsessuuf. Isin miilaan yaaddu akka Fayyisaa Leellisaa. Isin aartii fakkaattee akka Caalaa Bultumee. Waan isin nu godhaa jirtan, waan isin Oromoo irratti taphataa jirtan, nafxanyaadhaan walii galtanii waan isin qabsoo godhaa jirtan hin dhiibne. Oromoo waa dhiisaan waa dhiibne. Amma gonkan dhiibnu. Gonkan dhiibnu. Lafarraa haala si wal xaranna malee. Lafarraa wal balleessina malee dhugaa jiru walitti himna. Isin mushakkala warra eessuma nafxanyaa Minilik achitti sinan qaaqe. Maalummaa haadha keetiyyuu sin beennu. Sin beennu ganaa si qoranna. Balbalaaf gosaan ganaa si qoranna. Qabsoo sirkattafdachuu dhiisi. Ganaa si qoranna. Harma nu mursiifte, harka nu mursiifte, ilmaan goobanoota. Arrammoo yeroodhaa gara yerootti doktorri kan kee, profeesarri kan kee gadi bayeetiyyi nuti tuulama. Nuti warra akkanaati. Lafa keenya maal godhaa jirtu? Isin dhaggeeffanne dadhabne. Arra sanyiin garuu bokokaa ummanni akka inni xaaxeffatu sanyii nagaasaatu goote. Sitti xaaxemna gaamma. Marroo qobaatti dhiibnaayyuu. Akka hawaasaatti sitti xaaxomna. Hanjii taanee sitti dhoona. Waan Shimallis Oromoo irratti godhe. Waan Shimallis waggaa jaan kana Oromoo irratti godhe. Eenyuun walii galee? Eenyuun walii galee warraan qabsaadha jettu. Artistoota keessa namoota ummanni jaallatu bitee garaa guute hunda keessi beennaa bara. Artistoota giddu galaa hunda kan keessi beenna. Ganaa si qoranna. Maqaa Oromootiin sirbite, weellifte, boodarra kan kee kan xajjii keetii fudhatte, kan farsoo keetii fudhatte, kan mana keetii fudhatte, wallagginu keessaa ba'u, waraanni giddu galaaf kana ta'u, mooshlaaqa waraabetti barbaachisaa taanaan handhuura keenya inni ba'aa lixaa Finfinneettiyyi wal geenya. Achitti wal geenya. Kanuman isiniin jechuu barbaada uummata Oromoo jala sararee wannan isinii himuu barbaadu. Qaamni marroo dirribaatiin hin hoogganamu jedhu hundisaa ergamtuu Abiyoot Kaasayeeti. Xumuradheeran. Qaamni marroo dirribaa ani irra deddeebi'uu kiyyaan nuffina. Tarii marroon ilma namaati. Wareegamuu isaatu mala. Natu fuudhee bakka hanga. Rabbitti kakadhe. Natu fuudhee bakka hanga. Jira namni biraas bar. Kumaaf kitila jira. Garuu marrootuyyuu amma Oromoon bilisoomtutti amma Oromiyaan walaba baatutti munaaqamaa jiru kana keessaa hin qabuudhaafan. Marroo jechuun nama dhiiga namaa dhangalaasuu miti warra dhangalaasuyyuu balaaleffatudha. Marroo jechuun nama dhiiga Oromoo buusuu miti dhiinni diinaayyuu akkam buune barbaadudha. Akkanatti
akkanatti walitti muun baay'ee barbaachisaadha. Abbaan barbaadde maallaqaa wal ajjeefte marroota ajjeechisiisa jechuu hin dandeessu. Abbaan barbaadde immoo marroorraa amma inni Oromiyaa wala boomte argutti hoggansa isaarraa kaasuus hin dandeessu. Anas hin jedhe wallaahi hin dandeessu. Hin dandeessu. Dachii taati si garagalti malee. Mee inni sirraa ka'u hin ka'ullee eenyu kaasa? Kashalabboota kaasa. Kanaaf jala sararree waa walitti nammas taanaan qabsoon xumurarra ga'ee jira. Qabsoo xumurarra ga'ee kana ummanni walabummaa bilisummaatti amantan waa'ee sanyii isaati yoo gammeen bor dubbii sanyiin kaleessa of keessaa albaate alba'ee jedhe dubbiin isuma kanii namtitti kibbaa sana maal maqaansi goollicha dengeeti. Isuma kan goollicha dengeeti. Waa takka iddan kutu hin galti. Garuu kana booda akka goollicha dengee galtee jiraachuu hin dandeessu. Abbaan feete gammees ta'e sanyiis ta'e abdiis ta'e sabaayifis ta'e eenyuu haadha keeti kana booda galeen nagaa ta'ee jiraadha jetteen hin abdatin. Bilchiginnaanis hin dhiiftu si albaafti. Nutis hin dhiifnu akka booyyeetti si waraanna. Ofii jettu miyaa isa giddaan jedhani marroo jalatti hoogganame dhaggeeffadhu yoonni kana godhi jedhe godhi hin godhuun sirraan eegamu. Abbaa feete maan taane. Ituun marroo ta'e garuu nama naan hin bulle wallaahi ummata Oromoo agarsiisee naadha kee rashana. Nama naan hin bulle ummata Oromoo fuuldureetti rashana dhosseellee miti. Naan buluu didde simbili soomsaadhaan gufuunatti taatee jedheen mataa haadha sii keessadha. Haadha Oromoo du'aa jira kama bilisummaa barbaadaa jirra. Kanaafuu yeroo itti sagantaa siyaasaa jedhanii yookaas immoo anatirra beekaadha, anatirra janna, anatirra hogganaadha jedhanii ummata Oromootti albaanu keessa dabarfannee jirra. Jawwaareedhaan xumurame ummata Oromootti balaqamanii ummata Oromoo aarsaa kaffalchiisanii biraa deemuun. Isinuu beekattee Keeniyaatti baqatte. Kana booda dachee Oromiyaa irratti deebiteen jiraattu. Galatoomaa ulfaadhaa sanyii nagaasaa kan kee dhumateera. Yoo Rabbi jedhe torbee kana keessa viizaa boruunii fi fiigoon siif ergu achitti yeroo rattee jette Oromoo gananii jiraachuun hin danda'amu jedhii boruudhaa fi fiigaatti miraqiiti. Torban lama sadii keessa yoo Rabbi jedhe jara bira deetta viizaa siif ergu. Siif ergama viizaan. Mooshilaaqqaa waraabetti. Viizaan siif ergama. Inni rattee jette Oromoo gananii jiraachuun hin danda'amu. Jedhiin sanyii goobanoota. Barana sirii dhumata sanyii Baajifaar. Barana sirii dhufata sanyii goobanoota. Sanyii kadiidhaa wannabe. Abadan hin jiru barana. Irrallee waliin dabarru guyyaa gaarii qabaadhaa. Isinin jaalladhaa. Of kolcha.